Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Hadda barumsa baay'ee jaallatawaa isiniif qabadheetiin dhiyaadhe jira. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee YouTube kutaa sadaffaadha. Kaawwan hundayyuu isiniif ibsee jira. Hadda kutaa sadaffaa profaayilii keenya akkamitti akka irra kaa'annu haala kamiin mala salphaadhaan osoo hin cinqamin mala salphaan karaa salphaan akkamitti profaayila YouTube keessanirra akkamitti akka kaa'atan isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaa sirriitti ilaala, hanga dhumaa ilaaltan sirriitti isiniif galaa jechuudha. Akkasuma yeroo itti aanuuf dammoo barumsa baay'ee kana caalaa namatti toluu fi barumsa guddaa isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Hadhaaf barumsa kana sirriitti hordofaa hamma dhumaa isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii nagaa jirtanii fayyaa keessanii hadda barumsa qabadhe isinii dhaadheetiin jira. Osoo barumsa kanatti hin seeniin akka maal gootanii YouTube keessan keessa seentanii jechuudha. Erga seentaniin booda akkanatti ashim tube oro jettanii barreessitanii erga kaataniin booda bakka subscribe kana gaxuttanii jechuudha. Aspara akkana gaxuttanii mallattoo notification bilbila fakkaatu kana ni tuttu all fayyadu irra gootanii jechuudha. Haala kanaan viidiyoo ani isin gadhiisu hunda argachuu dandeettu jechuudha. Kun as jala jechuudha. Viidiyoo kana jala deebistanii viidiyoo hunda Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be. barumsi keenya kan guyyaa har'aa barumsa kutaa sadaffaati jechuudha. Anna hadda akkamitti profaayilii keessan suuraa keessan akkamii YouTube irra kaa'atan ka jedhu mala salphaadhaan jechuudha. Humna keessan malee humna tokko osoo hin baasin jechuudha. Mala salphaadhaan seentaniitiin jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf kuno suuraa as bira kaa'atan kana jechuudha. Kuno suuraa silaa bakka kana galuu qabu mala salphaadhaan akkami akka jijjiiratte isin agarsiisa. Isinillee achuma YouTube keessan keessa seentanii akkanatti ooliyaad or jettanii akkana yoo itti barreessitan kun ooliyaad or jettanii akkasuma akkana subscribe gootanii akkana mallattoo notification tana akkana gaxxanii oolii irra deebisanii tan barumsa isin gadhiisu hundi isiniif dhufa jechuudha. Amma gara barumsa keenyaatti dabrinaa jechuudha. Kuno haala kanaan yoo isin fide Chrome keessa seentu jechuudha. Kuno Chrome keessa akkana seentu aspara jechuudha. Haala kanaan ni tuttu jechuudha. Erga inni haala kana isin fide iddoo pilaayisan tuttanii jechuudha. Iddoo sarchii kana irratti ni barreessitu jechuudha. Kuno asparatti jechuudha. Maal jettanii barreessitu www akkana gootanii www.com youtube.com jettanii akkana barreessitu. Kuno haala kanaan akkana barreessuu qabdu jechuudha. Erga haala kanaan barreessaniin booda maal gochuu qabdu jechuudha. Sarara sadiin kana argitanii sarara tuqaa sadiin san bira dhaxxanii tuttu jechuudha. Kun gubbaa kanarra argaartanii miti. Yoo as tuttanii kaatan as bira dhuftan jechuudha. Kun desktop site jedhu kana ni tuttu jechuudha. Kun as bira ni tuttanii jechuudha bakka san. Yoo tuttan haala kanaan gara kana isin fidaa jechuudha. As bira isin fide zoom ofi gootanii jechuudha. Isin waan isinitti mul'atu hin dandeenyeef jechuudha. Ofitti as guddisuu qabdu jechuudha. Ofitti as guddistanii eessa bira dhaquu qabdu? As bira bakka suuraa san argitanii isa kan ofi ay guddistanii akkanatti suuraa san bira dhaxxanii akkanatti your channel bakka jedhu kana
kuno as bira jechuudha. Isa kana tuttuu jechuudha. Erga isa kana tuttanii dhuftanii maal gootanii as bira tuttanii jechuudha. Hono amma erga dhufnee booda maal goonaa as bakka suuraan jirtu kan argitanii waan qara suuraa irra kaadhee jirufan isa san bira tuqnaa jechuu. Bakka san yoo isin suuraa irra kaatiin duwwaa isinii fidaa jechuu isinii bakka san jechuudha. Kuno bakka akka qalamaa waan akka qalamaa suuraa biraan jiru san isa san tuttanii jechuudha. Achi erga inni akkana isiniin jedhe edit bakka tana tuttanii jechuudha. Kuno erga inni akkanaan jedhe change bakka kana tuqxanii jechuudha. Kuno as bira jechuudha. Erga change bakka kana tuqxanii ammas dhuftanii kuno as biratti bakka kana tuqxanii jechuudha. Kuno erga akkana isinii fidee faayila keessan keessa isin seensaa jira jechuudha. Yookaan qafoo keessan yookaan memoora keessan keessa isin seensaa jira jechuudha. As bira erga isin fidee maal gootanii sarara sadiin kana gubbaarra ni tuttuu jechuudha. Ifama as biratti kuno as bira tuttanii jechuudha bakka kana. As memoora keessan keessa jirtanii jechuudha. Kana isin hundinuu ni beektan jedheetiin abdii qaba. As gaala harka kana keessa seenaa. Kuno akkana yooni naa fidee anamma suuraa barbaadu kiyya san bira dhaqaa jechuudha. Raddeeffachuu barbaadu san bira dhaqaa jechuudha. Ifama. Kuno amma as bira dhufeetiin jedhe amma suuraa kiyya kana mii kana irratti yaadeeffadhu jechuudha. Fakkeenyaa fi kuno kana raddeeffadhee ture jechuudha. Reefi kuno mee isumarratti haadhawuuti. Isumarra kaachuu waan barbaaduuf isinitti agarsiisuuf je'eetiniin akkana malaan murtanii galchitan jechuu. Kuno as bira argaa jirtanii miti. Isa kana akkana malaan murtanii jechuudha. Akka isin jalaa wannaa hin taane kuno ammoo erga gootaniin booda as bira tuttan jechuudha. Set as profile photos kan kana jechuudha. Tuttan jechuudha. Irratti naaf deebi'ee jira jechuudha. Kanaan booda wannaa kiyarra naaf deebi'ee jira jechuudha. Suuraa kiyarratti naaf deebi'eetiin jira jechuudha. Haala kanaan irratti deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Akkanuma